akkasumatti itti aanaa hayyuu duree abaa'oo jaalle gaashuu lammeessaa miseensa gumii sabaatii fi akkasumattis itti gaafatamaa birkii beeksisaa fi biyya alaa jaalle gammachuu fayyeeraa durataa kutaa Austraaliyaa abaa'oo akkasumattis jaalle abdataa jaalawwan qondaaltotaa fi miseensota abaa'oo Austraaliyaa konyaa Victoria taatan akkasumattis bakka bu'oota hawaasaatii fi hawaasa Oromoo Melbourne jiraatan baga nagaan dhuftan kun har'a kan kabajnu ayyaana guyyaa goototaa kan bara 2015ti eebba manguddootiin bannaa manguddoon eebbaa filamtan karaa waltajjiitti duubaa ربنا هو اللي قال يا رب ربنا ما تعجبنا ودين تعجبنا كان خيري في ربنا هذا المفروض ترجم ربنا هذا ada ke juga mau bisa kita vaksin kan ربنا راح عمس ربنا ما تقول ربنا اللي عطاسي kita kan ربنا أقول دي ده ربنا فبوي ربنا ما ولا قال هذا ما ولا قال هذا waaqayyo arraan nuga'e boriinis nu haa ga'u ija nagaa wal nu argisiise ija nagaanis immoo biyya keenyatti nu haa gashu irree saba keenyaa tokkummaa saba keenyaa waaqayyo nuuf haa cimsu dhiigalmaan Oromoo guyyaa har'aa kabajnu waaqayyo lafatti nambisin dhiigalmaan keenya rabbi nuuf haa kaasu rabbi jabina nuuf haa kennu tokkummaa nuuf haa kennu kan dhalate nuuf haa guddisu guddatee saba isaa bakka ta'u nuuf haa godhu sabni keenya garaa qulqulluun akka walitti tokkummaa isaa nuuf jabeessu nuuf haa godhu rabbi nu haa gargaaru nu jennee akka nu jenne kanas immoo waaqayyo akka jedhu nuuf haa ta'u. Isaan jedhan tolaan nu haa ga'u hamaan diina haa ga'u rabbi ilmaan keenya lubbuu isaanii darbee nu jedhanii lubbuu akkanatti fiyyaan qabne yookaan eenyuun qabne kana nu dabarsan rabbi isaanii kaa guutu rabbi immoo warra isaan kuffise kana isaan irraa buqqisu biyya qabna biyya keenya irra diina rabbaa kaasu nu immoo rabbi tokkummaa keenya rabbaa jabeessu waan omaan dadhabu rabbiin waan danda'a inni waa danda'u rabbiin diina biyya keenya irraa kaasu biyya qabna biyya keenyatti rabba galee akkanatti kabajatu nu haa taasisu aleele. Silabane jabru marabana alaba Oromo ibsi tudukana wiya silabane jabru marabana iranu dunia anu wajirani kasi abu jecha panamadubani alaba Oromo ibsi tudukana ya silabane kabru marabana kumulelu kana bezidana ulanelu narradabana ala Oromo isi dudukana ya silabane kabru marabana astaghfirullah abdi walagumma Ida silapna ya fakidokuma alaba Oromo isi dudukana ya silapane garum marabana balani uftesa ati tandegante malakto kuma Oromo tatate alaba Oromo isi dudukana Wiya silabane gabru marabana silab hilullah goito kollele wiya simidu fa agam yoturele alaba Oromo ibsi dudukana wiya silabane gabru marabana
alaabaa Oromoo ibsituu dukkana guyyaa si dhaabbannee gabrummaarraa baana guyyaa si dhaabbannee gabrummaarraa baana. Jaalle bultuun biyyoo itti aanaa Yiduree adda bilisummaa Oromoo fi miseensa koree jira wajjiiftu Jaalle Gaashuu Lammeessaa miseensa gumii sabaa fi gaafatamaa birkii beeksisii odeessii biyya alaa Jaalle Gammachuu Fayyeeraa gaafatamaa abaa'oo kutaa Austraaliyaa qondaalota konyaa abaa'oo Austraaliyaa miseensota abaa'oo konyaa Austraaliyaa dura taa'ota hawaasa Oromoo Viiktooriyaa hawaasa Oromoo Walumaagala keessummoota manguddootaa fi haawwan dargaggoo fi shamarran baga guyyaa seena qabeessa kanaan guyyaa dhiigaan yaadatamaa bara baraan itti fufu kanaan isin ga'een isiniin jedha. Guyyaan har'aa akkuma beekamu Oromoon ani ilma Oromootu hin jedhu yookaan dhiigaan Oromoo hin jedhu akkasumas warreen gootota Oromoo jaalatanii fi yaadatan guyyaa kana gaddaan isaan of biraa dhabuudhaan ennaa isaan yaadatanii oolan karaa tokko immoo gammachuudhaan ilaala. Maaliif nama du'etti lubbuu darbetti namni gammaduu wanti gammadamuuf eenyummaa keenya baddee awwaalamtee gara badiitti deemaa turte dhiiga isaaniitiin lafee isaaniitiin sararanii deebisanii dhaabanii waan nutti dabarsaniif akka waliin yaadamu nu godhanii fi gammadama jechuudha. Akkasumas gootonni kun kan isaan horanii kan isaan daraarsanii deeman har'allee dungoo sana qabatee itti fufee qaanqeen gaafa sana qabatte har'a ibidda guddaa taatee goolee Oromiyaa keessatti kan jirtu jaallan gootota nuti yaadannu kan nuti qabsiisee jechuudha. Kanaaf yaadan. Haa ta'u malee biyyi kamuu goota qaba. Biyyi kamuu nama biyya ofii jaalatu qaba. Akkuma kana nuti ilmaan Oromoo yoomiyyuu ganama galgala bakka deemnutti fi bakka jirru hundatti gootota keenya Oromummaa keenya nuuf ibsanii Oromummaa nutti uwwisan qalbii keenyaa fi sammuu keenya keessa yeroo hundumaa akka inni bilbilu abdii guddaan qaba. Kanaaf guyyaa kana yaadanna. Ani karaa koo gabaabaatti kan hin jedhu kana ta'ee Jaalle Gammachuu Fayyeeraa gaafatamaa kutaaba Austraaliyaa gara waltajjii kanatti affeera. Jaalbultuun guyyoo miseensa koree jira wajjiistuu adda bilisummaa Oromoo fi ittaanaa Yiduree adda bilisummaa Oromoo. Jaal Gaashuu Lammeessaa miseensa gumii sabaa fi mataa birkii beeksisii alaa adda bilisummaa Oromoo. Jaallan miseensota adda bilisummaa Oromoo fi hawaasa Oromoo waliigala ayyaana kana waliin kabajuu dhuftan bakka guyyaa seena qabeessa kana waliin ga'ee baga asitti argamtan baga nagaa waliin geessu. Kanatti aansee guyyaa kana laalchisee hooggantoota lamas keessaa qabna. Guyyaa seena qabeessa kana maaliif kabajnaa haqa seenaa isaarraa kaasee har'a immoo waan itti waliin wal qabsiisanii kan nu ibsan akka of biraa waan qabnuuf Jaalbultuun guyyoo fi Jaal Gaashuu Lammeessaa gara waltajjiitti akka nu barbaaddan. Konyaa fi kutaa Austraaliyaa qondaalota adda bilisummaa Oromoo kan konyaa kana keessaa fi kutaa kana keessa jirtan akkasumattis hawaasa ummata Oromoo kan naannoo Viiktooriyaa kana keessatti argamtan ayyaana bara baraan kabajamu ayyaana guddaa kanarratti waliin hirmaachuu keenyaaf galatoomaa nutis gammachuu guddootu nutti dhagahamaa kan jiru jechuu barbaade. Itti aansee maalummaa ayyaana kanaa yeroo yeroodhaan bara baraan
hanga kabajamuu jalqabarraa eegalee hanga ammaa ibsamaa jira. Ibsamaatis ture. Akka ammaa kanatti lafa hundatti biyya alaatii fi biyya keessatti bakka marattuu hawaasni Oromoo odoo nafin kabajamuu baatus gaafa jalqabarraa hanga ammaa deemaa waan jiruuf haara ta'uun dhabuun isaanii jira jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana adda bilisummaa Oromoo kabajuu fi uummata isaatiif miseensota isaatii wajjin hirmaatee kabachiisu keessaa isa tokko jechuudha. Sababiin itti kabajamuu maaliitu irraa argama kan jiru kana deemnee yoo ilaallu ta'e kun kan jalqabe waan adda bilisummaa Oromoo keessatti namoota wareegaman, jaallan wareegaman, qabsaa'ota wareegaman qofa otoo hin taane gaafa uummanni Oromootii fi biyyi isaa gabrummaa jalatti kufan diddaa gabrummaa san diiguudhaan falmaa irratti warreen wareegaman irraa eegalee hanga ammaatti ka deemaa jiru kana hundaa'u yaadachuudhaaf jechuudha. Diddaa gabrummaa jechuun odoonii fi Oromiyaan gabrummaa jalatti hin kufin gabrummaa san diiguudhaaf tattaaffii godhamaa turte san keessatti warreen kufan jechuu agarsiisaa jecha. Saniin boodaas akkasumatti itti fufiinsaan hanga gabrummaan jirtutti falmaan waan hin dhabamneef falmaan jiraannaanis wareegamuu waan jirtuuf jecha falmaa kanarratti kan wareegaman waan nama danuu hanga nan jedhamne hundaa'uu yaadachuudhaaf jechuudha. Wareegamni kun bifa adda addaa qaba. Wareegama lubbuun jira. Kan akka wareegamu mana hidhaa keessatti akka du'u taasifamutu jira. Kan qabeenyaa fi waan maal takka keessaa bahee namummaa isaatiin faca'ee sadarkaa manaatitti kan dhabamutu jira. Kana hundaatu kafalamaa as ga'ee jechuudha qabsoo kanarratti. Kanneen hundaa'u wanni asiin nu ga'e hundeen beeziin nuti irratti dhaabbannee qabsoofnu bu'aa sababii kanaan argame ta'uu yaadachuudhaa fi wal yaadachiisuudhaa fi ayyaana kana kabajnaa jechuudha. Kanneen qabsoo bilisummaa irratti, mirga bilisummaa irratti, mirga uummata Oromoo irratti wareegaman hundaa'uu yaadachuudhaaf bara baraan deemaa jira jechuudha. Yaadannee hoo maaltu irraa argama kan jiru kana deemnee yoo ilaalle yaadachuun qofti gahaa miti. Yaadachuu kana keessatti qabsoodhaaf wal kakaasuu qabsoo teenyatti akka jabaannu hamilee olii kennuu saniis dabalatee eenyummaa keenya, sabboonummaa keenya, oromummaa keenya akka jiraatu akka mul'atu taasisuun ayyaanota akkanaa kanaa fi kan kana fakkaatus kabajuu fi kabajachuu danda'u kana keessatti jiraa jechuudha. Wanneen akka Oromootitti nu mul'isaa keessaa wanneen akkanaatii sochii akkanaatii jechaadha. Sochiin
kanaan onnachuudhaan qabsootti aantuuf kan itti qopheessinu ta'a jechuudha. Sanis kan mul'isu yeruma san keessatti sadarkaa yoomuu hin argaminitti uummanni Oromoo ala kana jiran garaagarummaa fi adda addummaa xixiqqaa isaan jidduutti uumamtee jirtu irra tarkaanfachuudhaan wareegama dargaggoonnii fi qeerroon biyya keessaa barattoonni argisiisan san hiriira bahuudhaan mormuudhaan falmaa san deeggarsa isaanii kennanii bifa saniin irra dabarree jechaadha. Kun hundinuu waan akkanatti dhiifamuu qabu miti. Suuraaleen amma asirratti argamnu kun hundinuu san calaqqisu. Calaqqisa kanarraa jabaannee waan xurree jaallan nutti dhaamanii dabransan kan bilisummaa biyya teenyaa walabummaa fi mirga uummata Oromoo kan isaan lafa kaayan xurree hanga ammaatu sirriidhaatii fi kan daaddaa kan qabne ta'uu isii hubanne qabsoo kanarratti jabaachuudha jechuudha. Wanneen adda addaa kan xurreen jaallan duraan lafa kaayan san sirrii ta'uu isii mul'isan hedduutu jira jechuudha. Eeguma addi bilisummaa Oromoo ijaaramee qabsoon tun karaa bifa tokkootiin deemaa turte keessattuu waan adda addaatu mul'achaa ture, xurree adda addaatu argamaa ture. Kanneen hundinuu hanga ammaa waan karaa diina biratti illee fudhataman argatin diinillee kan tuffatuu fi adda addummaa itti uumuu danda'e keessaa isaan tokko jechaadha. Kanneen xurree jaallan lafa kaayan san jabaannee irratti qabsaa'uu akka qabnu jennaa jechuudha. Kana keessatti wanneen yaadatamuu qaban fi sababii ayyaana kanaatii fi fakkaataa ayyaana kanaatiin wanneen wal yaadachiisuun barbaachisaa tahe yeroo ammaa kana diinni qaawwa adda addaa uummata Oromoo jidduutti uumaa jira. Uumaatiis ture, tattaafachaatiis ture. Yeroo ammaa immoo qaawwan silaa hanga ammaa itti tattaafachaa ture san hanga tokko qaawwa san babal'ifachaa deemuu isaatiitu mul'ataa jechuudha. Garaagarummaa uummata keessatti, hawaasa keessatti uumuu, qabsaa'ota jidduutti uumuu waan mul'achaa jirutu jira jechuudha. Garaagarummaan akkasiisan bifa adda addaatiin, karaa naannootiin, karaa amantiitiin, karaa diinagdeedhaan nama sobuutiin waan akkasii kan uumamaa deemu kana maal akka ta'e ni beekna. Qabsoo laaffisuudha. Qabsoo laaffisuu jechuun diina jiraachisuudha. Wanneen guddaan eeggatamuu qabu xurree qaawwa naannummaanis haa ta'u, gandummaanis haa ta'u, diinaanis haa ta'u, waan fedheenu haa ta'u, xurree tokkummaa uummata Oromoo, mirga uummata Oromoo kan waliigalaa san irratti garaagarummaa uumuudhaaf fi uumamuudhaaf diinni geggeessu. Kana dura dhaabbachuu qabnaa. Alattis keessattis bakka jirru hundattuu waan biraa yoo godhuu dadhabne garaagarummaa akkasii lagachuu qabnaa. Nama immoo san leellisu irraa qabuu tattaafachuu qabnaa jechuudha. Santuu nama balleessaa, santuu qabsoo miidhaa waan akkasiitiitu deemaa jechuudha. Kanneen hojjechiifamanis garaagarummaa akkasiisan kan hojjechiifamanis Oromuma nama biraatii miti. Kanaas laaluu qabnaa jechuudha. Oromoodhaa san hojjechiisan. Oromoon san hojjetu immoo ani beeku guyyaa ni beeka, guyyaa itti hojii san dhaaberraa hojii ala akka inni ta'ullee ni beeka. Diina biratti waan guddaa irraa harkatuu fi waan tarsiimoodhaa kan bu'aa mataa isaatiis ta'ee hawaasaa kan irraa harkatu hin jiru jecha. Garuu immoo namni sanni wallaale malee qabsoon tun jiraachuudhaa fi uummanni Oromoo mirga isaatii falmuutu diina dala deemu sanillee bakka itti godha malee yoo sun hin jiraanne diina san biraa abbaan san bakka hin qabu jechuudha. Damooza itti nyaatu jechuudha. Qabsoon Oromoo jiraachuutu damooza nama saniif kennaa jechuudha. Damooza itti nyaataa jechuudha. Kanaaf namni akkasiisan
garaagarummaa uummata Oromoo uumuudhaan qabsoo miidhee dadhabsiisee akka dhabamtu yookaan akka laafatu taasisuun deebi'ee naannawee gaaluma raroo ofirra nyaatu jecha. Gaafa qabsoon tun irraa qabbanooyte innis bakka dhabe kanan beeku jechuudha. Yookaan akkuma harreen jette sanii harreen waan sagduu dubbatte sanii arruma garaa guutta dhumaatii miti kan hojii saniif hojjetaa jechuudha abbaan sana. Kanaaf ayyaana kanaas haa ta'u kan biraa irratti wanneen akkanaa yaabboo diina humaa godhuu dadhabnu haala gannuu fuula haa dhoorkannu badii ummata Oromoo badii qabsoo Oromoo qofa otoo hin ta'in abbaan san badii isaatiif illee deemaa jira hin beeku malee badii mataa isaatiif illee deemaa jira jechuudha. Kanuma kan jennu kan ayyaana kana laalchisee silaafuu bara walitti himnaa akkamitti akka dhufee akkamitti akka ta'e kana cufaa ni himna. Amma waliigalatti ayyaana qabsoo Oromooti, ayyaana gootota Oromooti. Kanaa sanii hin qabu. Kanaafuu hawaasaas ta'ee abbaan fedheewu ayyaana kana waluma qixaa hirmaatee waluma qixaa ayyaaneffachaa jira jechuudha. Akkasiis ta'u falmaan tokko ni jira. Wooma tokko akkaataan itti kabajamu irratti yookaan waan adda addaa sababii adda addaatiin balfuudhaaf ayyaana kana waan jechuullee ni mul'ata jechuudha. Haa ta'u immoo bifa jimlaatiin yoo laalle ayyaanni kan waliigalaati jechuudha. Abbaa hundaatu irratti wareegame Elemoo qilxuu eenyuuf jee wareegame jaalladha isaan eenyuuf jee wareegame jaalabbaa jaarraa eenyuuf jee wareegame eenyu nadhiin eenyu kun hundinuu eenyu jeefi qabsoo tanaa jedhaniiti jechuudha. Kanaaf qabsoon ta ummataati maali ayyaanni kan ummataati kana beekee qabsoos ayyaana kanaas guddisee kabajatee waan ayyaana kana maali qabsoo tana laalchiseetis deeggarsa barbaachisuuf waan godhuudhaan akkuma reef jenne kana deeggarsa biraa odoon taane diina balfuun ifiifuu deeggarsa guddaadha. Sumuunii qofaa miti kanallee akkasitti hubachuu barbaachisaa jechuudha. Kana kanka akkaataa itti ayyaaneffamuu akkaataa itti jalqabee kana barbaraan walitti himaatii turre jalqabamee addi bilisummaa Oromoo hooggana isaa kan shinnigaatti marraa takkatti bakka takka wareegame sanirraa jalqabee fi hanga geggeessee saniin booda uummatatti dabarsee kanneen ayyaanni kun bifa sadiin akkasitti geggeeffamaa jira. Ayyaana isaa ayyaaneffannu wanni ayyaaneffamuuf takka lama sadii qofaa miti tokkummaa keenyaa fi eenyummaa keenya jabeessuu fi oromummaa keenya mul'isuu fi yookaan hin jirru jechuudha. Akkana walitti dhufnee jechuun jireenya keenya mul'isaa jechuudha waan biraa hafeetu jechuudha. Kanaaf fuuldura isaa babal'isanii sababii adda addaatis uumanii bifa adda addaatis kennanii fi hawaasni illee akkaataa irraa itti hirmaatu itti kabajatu ijoolleellee ijoolleef ayyaana addaa godheellee daa'ima biyya alaa jiru kana akkaataatti waan kana fudhachiisaa deemullee bifa adda addaa uumuudhaan akkasitti guddisuu qabnaa kuni waa hedduudhaaf ayyaaneffannaa waan tokko qofaafiti kan hojii yaadachiisuudhaaf gaa wareegamtoota keenya barabaraan ni yaadanna qabsoo teenya dandeettii teenyaan bira dhaabbanna injifannoo uummata Oromoo jaallanni miseensota adda bilisummaa Oromoo akkasumas deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo guyyaa kabajamaa har'a yaadannu kana kabajanii bakka kanatti kan argamtan hundinuu galati keessan bilisummaadhaan jedha. Guyyaa gootota Oromoo yeroo jennu maal jechuudha guyyaa gootota Oromoo? Guyyaan kun jaallan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wareegaman yookaan falmaa adda bilisummaa Oromoo erga ijaaramee godhanii wareega kaffalan qofa asitti kan yaadannu miti. Qabsoo uummata Oromoodhaaf jecha bilisummaa biyya ofiif yookaan walabummaa biyya ofiif jecha
otoo addi bilisummaa Oromoon ijaaramee dura ta'e sanaa asitti mata mataatti isaa ta'u gareedhaan isaa ta'u naannoodhaan rezistaansii qabsoo sabaaf jecha diina wajjin falmaa kanneen godhanii kanarratti dhuman gootota Oromooti jiru. Utuu adda bilisummaa Oromoo keessatti hidhatanii hin gurmaa'in dhaabni kuniyyuu utuu hin dhalatiin duratti naannoodhaan Oromoon wal ijaaree diina isaarratti falmaa gurguddaa godhu. Akaakileen keenya abbootiin keenya erga gabroomanii callisanii ta'e matayyaadhaan falmaniiru, hidhamaniiru, itti ajjeefamaniiru, itti reebamaniiru, itti saamamaniiru, biyyaallee kan itti bahan jiru. Kanuma keessatti falmaatu godhanii humnaan qabamanii ka biyya ormaatti illee garba ta'anii gurguramanii jiru. Kun hundinuu diddaa diinaaf harka hin kenninu, biyya keenya hin kenninu warra jedhanii wareega guddaa kafalan. Falmaa isaan godhaniif qabsoo isaan godhan immoo gangalataa dhufee dhalootattis aarii fi xiiqii itti horee gootummaatti horee adda bilisummaa Oromoo akka dhalatu godhee jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoo faffaca'ee bakka adda addaatti kan wal quban qabne karaa Oromoon qabsoo godhaa jiru sana walitti qindeessee bifa jaarmiyaadhaan bifa ijaaramaa ta'een bifa qindaa'aa ta'een qabsoo uummata kanaa itti fufee jechuudha. Ayyaana kan akka ayyaaneffannu akka Oromootti akka saba tokkotti ayyaaneffannu nu godhu. Maali suni gaafa gammoojjii sanatti shiftoota Sumaaleen qabaman shiftoonni Sumaalee sun waa jedhan waan sunis kan isin islaama taatan achi ba'a warri kiristaanota taatan immoo as bahaa jedhan. Jaallan qabsoo kana eegalan lakki nuyi kiristaanas islaamas miti gandaanis amantiinis gitaanis adda hin baanuu jedhan shiftoota sanaan nu ajjeessan nu ajjeesaa jedhan. Gandaan amantiin gitaan utuu adda hin bahin boolla tokkotti rashanamanii hogganootiin keenya al tokkotti guyyaa tokko dhuman jechuudha. Kun waggaa 35 argan. Kun qabsoo kana daranuu finiinsee ummati Oromoo amantaan gandaan gosaan utuu adda hin bahin an Oromoodha ilmaan Oromiyaati jedhee falmaa kana waggootii 35 darban kanaaf utuu wal irraan citiin falma hadhooftu gaggeessaa haga har'aa kana gahee jira jechuudha. Hamma har'aa kana gahee keessattis immoo ajjeechaan, duuni, hidhaan, beelli, hiyyummaan uummata kanarraa hin hafne. Kana maaltu fide? Falmaa Oromoon godhu. Duuni maaliif dhufe? Waan falmaa inni godhuuf diinonni kan falmaa inni godhu sana hin barbaanne jiru. Hidhaan maaliif dhufe? Diinonni falmaa inni godhuuf akeekata isaa kan hin barbaanne ni jiru. Didda diinaaf nu jidduutti ta'u, diinaaf qabsaa'ota jidduutti ta'u, diinaaf uummata Oromoo jidduutti ta'u, jidduutti ajjeechaan, hidhaanii fi dararamni dhufe jechuudha. Dararamni kun immoo daranuu uummata Oromoo akka inni qabsoo itti fufu godhe jechuudha. Kanaafiti har'a Oromoon bahaa dhiyaa kaabaa kibba utuu hin jedhin waan jaallan kun dhiiga isaanii nuu biqilchan faajjii isaanii kaasne qabsoo keenya haga walabummaa fi bilisummaa uummata Oromootti jenneeti falmaa godhaa jirra jechuudha. Dhiigi isaan gaafa sana bakka sanatti gannaqan akkuma mukti tokko hundeensaa lafa keessaa biyyee fi bishaan argate malee hin daraarre firiin godhan ija baasne jiidhaa ta'e kan jiraanne sana isaanis dhiiga isaanii fi lafee isaanii dachii jala nu gashan sun har'a nu daraarsee akkasitti nu bareechee akkasitti tokko nu godhee falmaa wal duukaa akka gaggeessinu nuti ilmaan Oromootaati. Biyyi keenya Oromiyaadha jenne akka falmannu nu godhe dhalooti nu boodaallee kana fudhatanii ka'an jechuudha. Falmaa kana keessatti yeroo kana goonu falmaan kun calliseedhuma karaa asfaaltiirra waan nuuf deemaa jiru miti. Karaa adda addaatu jira karaa keessa deemu. Sunis maaliifi warra akkuma kana akeeka keenya hin feene dura jedhe sana nu falmanitus immoo jiru. Maaliif nu falmu? Biyya keenya mishoomte sana, biyya keenya bareedduu sana, qabeenya keenya hunda nurraa saamanii unuun biyya dhablee nu godhanii, jooraa biyya lagaa nu godhanii, biyya keessatti immoo garba godhanii nu godhatanii warra nu jiraachisuu barbaadantu jiru jechuudha. Diinonni kun dhabama Oromoo fedhu, diinonni kun badiinsa Oromoo fedhu, diinonni kun qaanyii fi garbummaa Oromooti barbaadu jechuudha.
kana wajjin immoo diinonni waan itti meeshaa godhatanii falman yoo nu balleessan malee ofii isaanii jiraachuu akka hin dandeenye hubatanii yoo nu balleessanii yookaan nu gabroomsan malee maatiin isaanii itti fufa jireenya hawaasa isaanii jiraachuu akka hin dandeenye waan hubataniif jecha meeshaalee ittiin nu gabroomsan tooftaa adda addaa biyyoota alagaarraas fudhatanii ofii isaanis waan qabaniif hojii tikaa, hojii siyaasaa, hojii basaasaa, hojii hedduu nurratti hojjetu. Sibiilaan sibiila tumu akkuma jedhani unuma keessaa jallaa nama keenyaa ijaarrachuudhaan wallaalaa nama keenyaa ijaarrachuudhaan akka inni namni kun uummatuma isaa reebu uummatuma isaa ajjeesu uummatuma isaa diinaaf amanamaa saba isaaf shakkamaa yookaan saba isaaf diina ta'e akka hojjetu godhanii waggaa hanga kana waggaa 130 ol gabroomu hanga kanatti dhimma ba'anii jechuudha. Har'allee jaarraa 21ffaa gaafa addunyaan qaroomtee jirtu qaroomina hawaasaa, qaroomina dinagdee, qaroomina siyaasaa, qaroomina teknooloojiidhaan addunyaan sadarkaa kanarra jiru keessatti Oromoo ergamaa godhatanii biyya isaarratti Oromoo garba godhatanii caancalanii saba isaarratti ergataati jiru. Agarraa kun biyya keenya keessa qofatti miti biyya alaatti illee kaayyoo jaallan amma wareegaman jennuufi kan kaayyoo ummati keenya barbaadu kan dabsuudhaaf jallisuudhaaf qabsoo karaa adda addaa nurratti gaggeessaa jiru. Kanaaf nutis akka adda bilisummaa Oromoottis akka gootota Oromoo biyya keessaa wareegamaa jiruttis falmaalee kana hunda dandeenye dhiibbaalee karaa adda addaa nurratti dhufu kana hunda dandeenye ka keessaaf alaan qabsoo nurratti godhu dandeenye kana ijibbaannee keessaa baana jenne humna qabnu maru itti fixaa ammallee diina dura dhaabbannee akka bilisoomnus abdii godhanneeti sochii guddaa keessa jirra jechuudha. Sochiin kunis karaa waraanaa, karaa diddaa, karaa nagaadhaan uummati keenya biyya keessatti qotee bulaan gasoosaa qabatee barataan qalama isaa qabatee hojjetaan qalama isaa qabatee waan qabu maraan namni gabbahee akka inni falmaa gaggeessu Oromiyaan biyya kooti naamala qabeenyi isaas biyyi isaas anaaf ni mala mirgi Oromoof ni barbaachisa akka inni jedhutti falmaa akka inni gaggeessuuf duubaan gargaaraa jirra jechuudha akka bilisummaa Oromoo. Yoo kana dide moodiin karaa nagaallee mirga kenna jennee yaadna yoo dide immoo humna waraanaa ijaarrataa dhiigaan biyya keenya falmachuudhaaf qophii ta'uu adda bilisummaa Oromoo addunyaattis uummata Oromoottis agarsiisaa jira jechuudha. Kanaaf falmaan jaallan keenya irratti wareegaman dhiigi isaan irratti dhangalaasan gootonni Oromoo gara fuulduraatti kanarra daran biqilee injifannoo fi milkiidhaan akka nuuf xumuramu abdii guddaa ofii keenya irrattis gataa isin irrattis gataa isinis waan kana jabeessitanii akka hordoftan kan kooti qabeenya kooti jettanii amantanii akka irratti hojjettan isin gaafannaa jechuudha. Adda bilisummaa Oromoos ta'e qeerroon biyya keessaa falmu waboonis yoo isin gargaartan kooti yoo hin jenne kiyya nagalcha kuni qabeenya kooti jaarmiyaan kun yoo hin jenne qabsoon kun isin maleessa iyyuu ga'uu hin danda'u. Kiyya kan kooti jechuutu isinitti jira. Wajji warra jimmaas gireef jettu san jilmaadhaan uummata keenya ajjeesanii jechuudha. Akka beekamutti jilmaadhaan lafa Oromiyaa keessatti wani na yaadadhu lafa dirree xiyyaaraatii fi naannawaa Hammarreessaa, Shariif Kaalid, Watar, Kaboodaa kun Ambootti jilmaadhaan bakkitti ajjeesan maas gireefiin uummata Oromoo jira jechuudha. Lafeeleen isaanii jirti jechuudha. Qabsoon tun irra guddaa warra adawwitti yookiin diina keenyatti dammaqee falmaa diinaa wajji godhuudhaan awwaalcha dhabanii gaara adda addaa keessatti hafan. Kanneen akkuma obboleen kiyyaaree bujjanitti maneedhaa keessattis tumama warra ajjeefamanitu jira. Warra akka jirutti warri hundi guutuu dhabamfaa jira jechuudha. Dubartiin kana keessatti waraana Oromoo biyya alaatti gargaarsa hin qabne nyaata isaaniitii fi bishaan isaaniitii fi fayyaa isaaniitiif gargaarsi isaan godhan hisaaba qabdu jechuudha. Saniifuu dubartiin qabsoo kana keessatti warri akka footoo yoo barbaadame akka kanatti illee kaa'ame gaariima jechuudhaaf hin jedhu. Kabiraa wanni kana yaadannuuf
waan dabre onnee yaadannuuf taarra keessa jirruu fi ta fuuldura jirruus gartee mataa waliin dhaamuudha jechuudha. Kaleessa waan irra kutte isinitti mun barbaadu irra guddaan keessan ni beeytanii taarra keessa jirru namoonni garii waan diinni odeessaa jira tokkummaa jechaa jira namuu jaarmaa adda addaa jaartee tokkummaan kun kutaa amantii fayyaan akkasii midhaan akka kiyyatti kan yaadu. Amantii silaa tokko godhuuf hin deemu. Kutaas tokko jechuun dandeemu. San akkasuma jiraata. Uumaadhaa godhee san akkasuma jiraata jechuudha. Wanni tokko nu godhu haayoo ganamaa sun jechuudha. Maal isiin Dimokiraatiin Ripoobilik Oromiyaa jaarraa Itoophiyaa dimokiraasii naa miti. Warra akka isin beektanitti iddoo tana Oromoon itti manguddoo sabaloo wanni jedhaniitu manguddoo akkamiin beekan kanuma kana na fakkaatti har'a keenya keebbatan maallaqa guddaa har'a baasanii biyya Itoophiyaa kan jaamtota na keessatti maallaqni guddaan basaasuma rabba kanaa hubannu doofaa ta'uu dura jiru kan namni sobee gisee hunda sobnu ta'uu qabnu Oromiyaa jedhanii waan hin taane godhanii uummanni keenya miliyoonota meeqaa Itoophiyaa keessa jira san keessa Oromoo meeqaatu miliyoonota saba guddaa mana hidhaa keessaa meeqaatu jira kan hundaa yaannu waa hedduu jechuun danda'a dubbilee isinitti dheerisu ammoo waan saba keetii tolu addunyaa raajjeetu jecha haqa dubbadhu dur alaabaa Austraaliyaa jirti. Galatuma kanamaan jechuun barbaade warri asitti adeemsisan hedduu isin galatoomfadhaa akkanumatti qabsoo fuulduraatiif illee uummanni Oromoo bakka jiru akka gartee nama tokkoo tahee waan xure yommuu ta'u waan saba Oromoo hammeessu bakka jirtanii dura dhaabbadhaa galatuma. Akka nama ilma Oromoo tokkotti waan dhagahamee fi yookaan immoo qabsaa'ota fi wareegamtoota Oromoodhaa qaalii lubbuu isaanii qaalii bilisummaa Oromootiif kennan ni dabarsanii kennan bilisummaa Oromoo Oromoon ana Oromoo ofiin jedhee ittiin boonu tana nuuf kennan irraa waan haga tokko dubbatuu barbaada. Oromoon eega gabrummaa jala kuftee ilaa haga ammaa bifa adda addaatiin matattii fi akka jaarmeettis wareegama qaalii kafalaa jeenota gaggaarii lubbuu isaanii qusanne hedduu qabsoota irratti dhabdee jirti. Abbaa hiyyarraa hin kaasa. Haaji Bushraa Haaji Aadam hayyuu hawaasa Oromootiin haga dandeettii isaa uummata Oromoodhaan jaaruudhaan yookaan bulchuudhaan bulchaa naannoo sana ture ilmaan qabu qabsoo kanaaf akka isaanitti qabsaa'u diina irratti akka if gurmeessanii diina irra ta'an ilmaan isaa gorsuu ture. Kanarraa kan ka'e abbaa hiyyeef abbaa qabsoo kanaa abbaa bilisummaa Oromoo jechuun mana hidhatti akka malee cafaquudhaan hayyoota Oromoo kan torchan ta'ee lafarra harkifamee wanni keessatti awwaalame keessaa tokko warreen isaan wajjin fixan kaniin haga tokko maqaa isaanii argachuu dandeenye boolla takkatti warreen waliin awwaalaman keessaa akka Sayyid Amiin jedhamuu fi namni kun nama obboleessi isaa hogganoota sagalan hogganoota kan adda bilisummaa Oromoodhaa warra san keessaa nama obboleessaa nama tokko. Ahmad Kaliil nama jedhamu namni kun jeena Oromoodhaa kan lubbuu isaa kan ajjeefamuudhaaf boollarra tarrisanii kaa'an mee waan takkaan isin gaafadha. Gaafii kana naa deebisa jeeniitiiti. Uummata yookaan immoo waraana
درجي لا ما أدري قافر بجانين ونيني نسين قافر أنا مثلا إسن كانت توجه الرجال جتكان ومن هو أنت كهن متى حواسا وهم بليسني أنا خن بدي إسني حجة جدا كان أنا خن حجتي ومتى خن أنا وجهي وني ورينا أنا أكان ورانا خيسان قد في أكان بدمتوتا خيسان قد أنا إسنجر سيسا هذا خن حجتك أنا را هذا خن حجتك أنا را باسا أنا را هيك أكان قد إسنجر سيسا جي أتي برجع لجاني فولا أسينا دوا فولا أكاسي فولا كيسا دواني أجيسن إيرا كاسي سنفانا دوا أكاسوما أحمد آدم مومبي بدري تيفي خنين إسام فكاتا ورين أكا شيء يوسف شيخ دون ورين أجيسني لفر هركسن أمة أوروموتين سموان دومسني أكا إسان أورينكاني ورؤودا هيوتا كناتي حواسا خيسا هيوتا كنات أبني لا تومي خنر أنسي ونين تكتو بربادو الرجل يا خناتي خني جالتو بربادو أبليين كيه هو ورب أسوء خنرتي تومي ورسينا خيستي بكجاري أو أرمو أكا وبريس يعني خن إنسان دوبها بتي مقال إنساني تقطع برباد خليل حاجي بشرادا ممكن نيسا جارادا علي حاجي ممكن إبسا جارا عبد الحكيم حاجي ممكن جمتيسا جارا عبد الرزاق ثاني حاجي أكاسوما جمال يعقوب حاجي دا يكون ورين دررا قبصوتنا أمس أبان إساني خيست أمي ديمالي سومال الراجنات وكون سومال الراجوي هذا توران أكاسوما ملسي في جارا أبا غدادا ورين يرو دراتيف قبيل لك نانو التي أك إسان ببلتن ورين وده كيساتو كسيدي أكاسوما هوغانوتا في مسنسوتا ومودا خني غوتو إساني سنليكو ورين ولين توريفي ورين ولين هنا توري خيسا نمو تحقق كاتو خني مكان أو بربادو جرا ورين أكا بدأسو إجيدا إتجاه تما واجرا خرر خنتوري نما ولي مرحلة توري خن نبرا فوراني أجيس إسافي عبد العزيز مقاجع مكوفو أكا سوما دقاق اللو ديبي دجاس غلمو أيان تو دقا أيان تو دقا hoggana yookaan immoo sadarkaa abbaa cibirraadhaa yookaan immoo dhalaa Oromoo keessaa intala jabduu qaruutee sadarkaa abbaa cibirraadhaa nama ture. Itti aansee nama warreen nama tokko kan inni da'uu barbaadu dachaas galmoo nama jedhamu yeroo duraatiif rasaasan gurra hijaan ijoollummaa hijaanitti dhagahe yeroo duraatiif dhagahe nama dachaas galmoo jedhamu kan waraana adda bilisummaa Oromoo kan wanti galaa fi yookaan immoo sinqii waraanaa fuudhee deemu hokku isaa yeroo sanitti nama qawwee jaha torba waan hin geenye warra sossoobu waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo san keessatti osoo otoo inni gaafa jaarraa abbaa gadaa fa'aa osoo hin uumamin dura. Kan ijoollee xiqqishaadha. Rasaasni isarratti dhufaasan rasaasa xaxaatii fi illee akkasumatti haga itti wallisaniiti gahe.
faffacaaseet du'eetu tana fixanyaadhaa jaaniitu wanni sanii jechuudha. Sanii warreen akkasiitiin yaadatuudhaan guyyaa kana gammachuudhaan gaddaa fi ani guyyaa kana akkaataan itti yaadadhu ilmaan Oromoo kan beeynuuf kan nuti hin beeyne kumaatamatti itti dhumanii kaayyoon isaan itti dhumanii kuni bakka ga'u qabuun har'aan tana biiti keenya biyya ni qabna jennu sun haala dhabamuu fi irratti argamti. Kanaatu hedduu na yaachisa. Kaayyoon isaanii achi jirti. Jijjiiramtu garuu kaayyoo sun hojiitti jijjiiree biyya keenya dhabamarraa eewaluun dhaloota amma jiru irratti dirqama jiru natti fakkaata. Akkuma namuu beeku uummanni Oromoo daangaa bal'aa uummata Somaaliitti wajjin qooddata. Har'a warri uummata Oromootiif dhaabbanne mirga uummata Oromootiif dhaabbanne jedhan yoo warri ollaa keenyaa itti roorisee dachii isaanii irraa fudhatee alaabaa isaa irratti dhaabbatu warra waa tokko godhuu hin dandeenye. Hordofni irraa kaasee ila hanga guyyaatti Oromoon irratti dachii isaa saamamaa jira. Waa'ee Finfinneedhaan namni beekaa guutuu Oromiyaa keessa uummata saba biraa qubsiisuudhaan uummata Oromoo awwaala dhabamsiisuudhaaf tarkaanfii fudhatamaa deemaa jirtu jira. Uummanni fi dachiin adda baanaan maalummaan ni dhabama. Namni tokko akka uummataatti gandi tokko aadaa isaatiif afaan isaa kan waliin jiraatu qubsuma qabu sanii yoo ganda sanirraa facaaftee ittiin gootee maalummaa isaa dhabamaa deema. Uummata Oromoo uummata seena qabeessa uummata guddaa kana dhabamsiisanii biyya isaa uummata biraa qabsiisuudhaan awwaala nu gabaabsaa jiran. Kanaaf bakka jirru silaa'u kaayyoo gootowwan itti wareegamanii karaa ammaan kana maqaa isaanii dhawamuu fi kan sababaa isaaniitiif asitti wal geenye kana jiraachisuun yaada isaanii san qabannee lafaa ka'uu qofaan natti fakkaata. Biyya humnaan saamamte humnaan sarbamte karaadhaan wanni argaman jiru. Warri har'aan tana deemee dachii Tigraay fidanii akka hiraniitti itti fakkeessanii dachii abbaa isaanii Tigraay irraa fudhachuudhaaf jecha dhiiga ilmaan Oromoo kan dhangala'aa jiru osoo inni ititiin dachii fudhannee mana ijaarrannaadhaaf asirraa warri gara biyyaatti deebi'ee sirna uummata Oromoo awwaala gabaabsaa jiru kana sirna dimokiraasii fakkeessanii warri har'aan tana deeggarsisaniif horihaa jiran hedduu na gaddisiisa. Asitti dhugaa deebitee akka hawaasaatti nagaan akka hin jiraanne nu godhaa jiran. Roorroon biyyaa nu baaftee asitti illee nagaa dhabaa jirra. Kanaaf ani akkanatti fakkaatutti kaayyoo uummata Oromoodhaa dhabamarraa eewaluudhaaf biyya Oromoodhaa bilisoomsuudhaaf bakka jirru namutu sosoo'uu qabna. Asitti illee nagaa keenya mirkaneeffachuudhaaf qabsoo godhuu qabna natti fakkaata. Waldaa dubartoota kaayyoo idda bu'iitiin asitti argama. Akka nama wajjin turtan kabajaan isin qabata. Guyyaan kun guyyaa caalu. Guyyaan kun guyyaa gootonni qabsoo Oromoo lubbuu kumaatamaan wareegaman itti yaadamu. Gootonni Oromoo guyyaa Minilikiif gabroonfataan isaa biyya keenya humnaan nurraa fudhatanirraa eegale. Hanga ammaatti lubbuu qaalii bakka haaya hin qabne lammii Oromootiif kafalanii ammallee kafalaa jiran. Nuti ilmaan Oromoo guyyaa gootota keenya itti kufan kana osoo kutaan danda'an gosaan amantii fi wal beekumsaan hin jenne diina dura dhaabbatanii akka har'a mataa keenya wal qabannee eenyummaa keenya beeknee mirga keenya nu fudhachiisan. Gootonni keenya namaan wal nu qixxeessan. Guyyaa kana yoomiyyuu taanaan ni yaadanna. Gootonni keenya har'aan tana qaamaan nu bira jiraachuu baatanillee kaayyoon isaan kaleessa kufaniifsan mana oowwaa irraa bahanii alatti itti hafansan bikkaan hanga geenyutti wanni takka illee if dura hin deebisu.
qabsawaan ni kufaa qabsoon immoo yoomillee taanaan hanga bikka dhugaa san geenyutti qabsoon itti fufa. Ilmaan Oromoo biyya nama dhaynee nama hin gabroomsine biyya namaa dhaynee mana namaa hin saamne nuti gaaffiin keenya gaaffii abbaa biyyummaatii fi gaaffii keenya qabeenya keenyaati. Gootonni keenya kana kumaatamaan qabsoo kanarratti kufan haqa keenya lammii Oromootiif barbaaduu fi dilasan rakkatanii alagaadhaan dhuman. Nuti ilmaan Oromoo hanga gaaffii keenya deebisaa argannu arraas ni qabsoonaa borus ni qabsoonaa. Arraas ni qabsoonaa borus ni qabsoonaa. Yoomiyyuu taanaan warra kaayoo kanarratti wareegame cufa ni yaadanna. Gootonni keenya osoo hangafoota gootonni keenya osoo garaaf hin bitamin lammii isaaniitiif jecha lafee isaanii caccabsanii dhiiga isaanii gannaqanii waan dabraniif yoomiyyuu taanaan ni yaadanna. Guyyaan goototaa kun duriis kabajamaa ture ammas ni kabajna borus goota keenya ni yaadanna. Nuti shamarran Oromootis obboleeyyan keenya kan qabsoo Oromootti kufan fakkii godhachuudhaan faana isaanii hordofuun karaa dandeenyuun qabsoo itti fufna. Ilmi namaa yeroo dhalatu bilisa. Bilisummaa humnaan nurraa fudhatan kana kaayoo gootota keenya nuuf kaayan hordofnee hanga bilisummaan dhugaa dhuftutti karaa dandeenyu hundaan ni gargaara. Kaayoo goototni Oromoo irratti kufan bikkaan ni geenya. Oromiyaan ni bilisoomti. Guyyaa gootota keenya kana yaadachuuf yookiin kabajuuf asitti naafeeroo keessaniif hedduu galatooma. Duraan dursee hawaasni keenya akka mootummaan jecha har'aan tana hiree walitti dhufeenya guyyaa kabajaa dhaloota Oromoo gootawwan Oromoo warreen qabsoo ganamaatiif lafaa kaanii tokko lama osoo hin jenne wal duraa duubaan qabsoo kanarratti wareegamanii yaadannoo guyyaa kanaatiif asitti argamuu keessaniif kabajaa guddoo harkadhaa gatiin keessan bilisummaa tosiin jenna. Akkasumatti maqaa waldaa hawaasa Oromoo Awustiraaliyaatiin uummanni Oromoo falmaa isaanii yeroo dheeraa wal duraa duubaan hifanne osoo hin ji'in dadhabne osoo hin ji'in itti fufanii itti wareegamanii har'aan tana biyya ambaatti baqatanii kanas jiranis biyya ambaa keessa jiraannus akka dhaloota Oromootti namoota gartee turree dhugaa irratti wareegamsan yaadachuudhaaf as jiraachuun gahee hegeree dhaloota fuuldura dantaa Oromoo fi Oromiyaa irratti fuuldura tarkaanfatanii bilisummaa hoogganansaniif abdii kan nu argisiisa. Hawaasni keenya akka Oromootti harka wal qabatanii wal dhaganii diinaaf osoo bakka hin kennin garee diinaatis yeroo gartee gareen garaa dhuftes dura dhaabbachuudhaaf hiriira bahuudhaaf takka wal jalaa hin hafne fuuldurallee haga dhimmi keenya bakka gahutti akkuma tanaa dura Victoriattis baanee Hambeeraas deemnee Brisbaneillee deemnee akka Oromootti dura dhaabbannaa diinaa agarsiisnu sanatti jaalan ibiddaa fudhatanii diina dura dhaabbatan san nutis ala jiraannu abdii fi yaadaan isii wajjin jirra jennee waan qabnuun isaan cinaa dhaabbannee har'a guyyaan kun guyyaa kabajaa ta'e mul'ate akka Oromootti hawaasni kun walitti bahee fedhiidhaan gamtaadhaan tokkummaa Oromoo san agarsiisuun diina kaayoo kan Oromoo hamilee cabsuuf biyya Oromoo balleessuu deemu san hamilee diinaa san waan cabsu garsiisa tokkummaan hawaasa keenyaa
fakkii kana ta'ee uummanni keenya kan biyya adda addaa jirtan hawaasni keessaahuu walitti dhuftanii yoo hawaasni qabsoo teenyaaf tumsa ta'e qofa qabsoon bakka gahuu dandeessi hawaasni keenya qabsoo duuba dhaabbannee waan dandeenyuun dhumaatii nama keenyaa kana haa dirmannee haa tokko baanu keessaahuu warra keessatti namoonni kumaatamii lakkaa'amu biyya Yaman keessaa iyyaa jiran mootummaa facaatee ibiddi keessatti deemu taatee arra achirraa warreen silaa lubbuun jiran namoonni kaan guyyaa irraa xiqqaate arraan tana erga yaa'ii eegalanteerraa namni 200 oliitu dhumee jira. Maqaa waldaa hawaasa Oromootiin haga dandeessanitti akka isaan illee gargaartanii qabsoollee cinaa dhaabbatan isin gaafanna galatoomaan isiniin jira. Wanti warri Oromummaan itti dhaga'amu jaalawwan bukeedhaa dhufan jaalachuudhaa fi adda argamu keessanii maqaa hawaasa Oromoo kanaan baay'ee isin galateeffadhaa bakka nagaadhaan dhuftan. Egaa uummanni Oromoo diinaan ajjeefamuu jalqabuunsaa bara hedduu waggaa hedduu yoo lakkaayyuu har'a iyyuu inni dhaabbate jechuu miti. Har'a yerootti addana jirtu kanatti yoo arguu baannee yoo dhaga'uu baannee haala biyya keessa jirurraa kaanee uummata keenya ammayyuu lakkoofsaa haxinnaatu isa guddatu yoo ilaallayyuu du'aarma jira. Isa darbe duwwaa miti inni har'as keessa jiru. Seenaan inni darbillee seenaa ta'a isa har'aas bareessa goonee mataa keenya keessatti yaaduu qabna. Isa darbe yoo dubbanne bormoo maal ta'uu qaba. Isuma darbe duwwaa dubbachuu qabna. Kanaan isa darbe irratti jaalawwan baay'ee dubbataniiru, hedduu dubbataniiru, waan dubbannes natti fakkaata. Garuu egereen keenya maal ta'u? Keessumaa yeroo ammaa kana yoo hubanne ilaallee irra ta'e diinni inni nuyi baqachuusa ta'uu baqannee darbnee duduqaa dhufee gola nu dhiqeera, mana nu dhiqeera itti yaaduu kan qabnu. Haala qaleessaa sabara hin gaddaa sabara kaanii isa ilaallee bifa sanaan itti hubuu hin dandeenyu gonkumaa kana booddee. Maaliif diinni yeroodhaaf nuti tarkaanfataa nuti jabeeffataa deemaa nus immoo warra hubamee jiru hamma taanetti tooftaa sana caalmaatti walitti finnee yaadnee qiyyaafachuu qabna, dizaayin godhachuu qabna. Kanarraa kan ta'e bifa qaleessaatiin feesii qaleessaa dhumeera feesii sattaamitti fofoo dizaayin godhachuu qabna. Kunis maalni beeknoonni keenyaa nu gidduu seelii dhaabbataniiru. Seeliin akka xinnootti dhaabbatte kun immoo waan callisteeruma ilaalamtu miti. Faraasootti siyaasaa yeroo adda addaa gonkumaa diina kee hin tuffatinidha. Diina keenya tuffachuu hin qabnu. Ishee xinnollee yoo taane karaa ishee itti baddee barbadooftu itti qiyyaafachuu qabna. Kanarraa kana beeknee badee xinnoo of qabna taanaan kan caalu nutti dhufuuttidha. Kana gochuun maal gochuu qabna? Nutis beektota qabna isaan irratti nu gidduu jiru muuxannoo adda addaa kan qabanii dandeettii adda addaa kan qabanii beektota Oromoo nu gidduu jiru beektota keenya ni guddoo jiran kanaan fayyadamuu danda'uu qabna. Akkamitti fayyadamna? Walitti dhufuu qabna. Maal irratti walitti dhufna? Oromummaa hundee Oromummaa irratti walitti dhufuu qabna. Maalis ta'u maal amantaanis siyaasis hundumtuu kan abbaati. Oromummaan garuu kan hunda keenyaati asirratti qalbiin jiru. Oromummaan kan hunda keenyaati wanti Oromoo irra gahu hundumtuu nama tokko irra gahee akka Oromoo mara irra gahee ilaaluu qabna. Inni kaleessa kan biraarra gahee Oromoon nutti dhumsaa waan hin hamneef. Kanaaf beektoti keenya yaa'anii maal gochuu qabna? Hamari'annu haali jijjiiramee ilaalus immoo haala kana jijjiiramnee haala jijjiiramaa kana caalaatti deemuu qabna. Ani jijjiiramaatti diina ni gudduu dhaabbachuun feezii haaraatu nurratti baname. Isa haaraa nurratti baname kanatti nus immoo haaraa taanee isa caalaatti cimsinee of kurfeessuu of qindeessuu qabna.